Yooyaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo ashamaa akkam jirtu. Guyyaa har'aa jechuun hagayya 29 2022 miseensota waraana sirna PP3 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee maqaa keetii fi gahee hojii kee akkasumallee eessarraa akka baate dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Guddaa galatoomaa maqaan kiyyaa Liyaas Baamachaa jedhama. Yaa hojii kiyyaa duraanis sirna bilisiginnaa kanaan beeku. Haa ta'u malee humna adda bilisummaa Oromoo akka laakiyaa sun seenii isa keessan ture. Warra baa'u kana makiinaa jaraan oofa ture jechuudha. Sana booda gara mattuu kana dhumne to'achirra jirru baay'een maan teenye tuma waliin mari'ataa jirru nutti dhufanii ayyariidhaan nu qaban jechuudha. Helikooppitariidhaan nutti bu'anii sana booda nu fuudhanii mana hidhaa nu seensanii mana hidhaa Qaalitti isaan nu seensanii sana booda tu waggaa naa fi waggaa 22 naa kenname ture jechuudha. ግን waa tokko nu goone sana booda achi keessa nu turtanii waggaa tokko fooyyee akka achi keessa turre jechuudha. Sana booda nu fuudhanii gara maasalxanyaa nu geessanii maasalxanyaa waggoodhannee arginu asirratti waa baratanii uummanni Itoophiyaa baay'ee miidhamaa jirti. Uummata keessaniif wabii tokko qabdanii ani ilma Oromoodhaa jedhe. Sana booda dhannee erga achi gallee booda sana dhallee baane Tigraay nu geessan. Tigraay nu geessanii Addigiraat irratti nu buusanii Addigiraat irratti erga nu buusanii kaanee haruma dhannee utuu haaraan galfatiin jechaadha. Tirqii nu laatanii sana booda fannoo jedhama. Keessa nu lollu dhumarratti bara 2013 jechaadha. Masaa irratti Sirinqaa irratti lollu Sirinqaadhaa kaanee Galteenaatti ture jechaadha. Maskaramii meeqatti maskaramii jaatti dhumnee Galteenaatti argalfanne sana booda addisoonni kun kan eebbifamanii dhufan jiru. Isa kanallee wajjinumaan ture bara 2013 waliin baafne bara 2014 adda baafne jechaadha. Ayyeen karaa mana hidhaallee humnaan qabanii akka gara waraanaattis erganiitti dubbachuutti jirta. Mee amma naannoo ati jirtu eessa? Godina Oromiyaa keessa godina kam bakka kamitti argamta? Waraanni bilisummaa Oromooti amma wajjin jirtu kun eessa nuuf ibsuu dandeessaa? Ayyee akkuma isin jettanii gaaffii sirna gaafatanii baay'ee dasnameedha. Haa ta'u malee sana booda lola kanarraa erga baanee jenne asii Wallaggaa deemtanii nu jiran. Nuti kaayyoo sila karoorfanne waan qabnuuf as Wallaggaa ergaa fayyadamu dhugaa nutti hin fakkaanne. Maaliif saba kiyyaa jaan argite sinas sabne maal jedhama ture shaniin yookaan okshan jedhanii gadaayidhaa jara akkamitti amantu biisitti dhaqaatan kun biyya xalaataati biyya hamtuudhaan nu jira. An duraanillee daa'imummaa kiyyaan qabsoo waan ta'eef haa ta'u jedheerumaan qabadheera jira. Sana booda gara Wallaggaa dhumne Wallaggaa kana dhumne gara Qeellam Wallaggaa dhumne aanaa Doollaa aanaa Moggee kan jedhamu irra dhumne sana booda achirratti teenye jechuudha. Sana booda Shabal kan jedhamtu irra turre. Sana booda macarashaa irratti utuu jaraanillee wal lollu wal barbaadna isinis nu barbaadu nus hin barbaadna. Sana booda achumaan deemuu dheedhannu kaasanii geessee Moggeedhaan ga'e halkan sa'aatii 11 fi daqiiqaa 20 irratti achirraa ba'e duduu kootu tokko sanu bishaan keessa galee jalaa ba'e asan deebi'e uummata biyya kanaatiin jaalala baay'een qabu waan ta'eef uummata kanaan walii galee dhufee waraana adda bilisummaa Oromootiin wal ga'e wal argine na hammatee na dhungate kabaja guddaan alaatee nyaata na nyaachisee noo baase bakka guddaan naa kennee jira jechuudha. Ayyee akka jechuutti jirtu daa'imummaa keetiin illee gara adda waraanaatti harka deemtee fi fedhii keellee akka hin taane dubbachuutti jirta. Ittuuyyuu immoo kanaati barbaaddu feetu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Shebilirraa baatee ummatichillee naamusa gaarii sitti agarsiisee jaalala siif qabu. Dogoggora keerraa waa si barsiisee gara waraana bilisummaa Oromootti akkasi dabarseedha akka dubbachuutti jirtu. Mee ergaa gara waraana bilisummaa Oromoo fi nama afaan kee dubbatuu fi uummata afaan kee dubbatu gidduudha akka jirtu. Gocha kanaan dura uummata Oromoo irratti osoo hin beekin dogoggoraan hojjechaa turteef uummata Oromoo maal jettamee waan jettu qabdaa? Kabaja kun darajaa sinaalaattanii baay'ee guddaadha. Uummanni kun nama biraatti qalbii fakkaata malee kanan irra dhaabbadhee haasa'u kun dhiiga ilmaan Oromoo jechaadha. Haa ta'u durumaa kaasee inuma du'u goota hedduu ajjeesu ግን bakkuma isaa sana gootuma bu'aa waan ta'eef
ilmaan Oromoo tokko duu kudhaniin alata kudhaniin oduu miiliyoonaan waan kaawwan ta'eef seenaan Oromoon dagatamu. Haa ta'u malee hawaasni biyya kana kabaja guddaa nama laata. Qeerroon keenya immoo durumallee nama miidhamu jecha. Hin miidhamu malee nama miidhuun jaallatamu. Anis duraanillee argaan ture waan ta'eef amma erga dhufee ndoom baqaanaa akkuma oducha fa'inutti himamu deeqaa 5 faana waliin ture deeyya. Maaliif nama beekota jira beekoti nageessanii beekon sunillee bari guddaa na laate kabaja guddaa na laate anillee kabaja salaateera. Uummata Oromoo amma warra achi keessa jiru jecha akka gama kootiitti miidhamaa jiru waan ta'eef anillee gama kootiin lubbuu kiyyaan baadheera. Uummata Oromoo sana kan achi keessa jiran silkii kootiin illee dawwalaa nan baasaa fi safuun kan uummata Ayyee ka dubbachuutti jirtu kabajaa uummanni Oromoo illee siif laate dubbachuutti jirta. Mee gara waraana bilisummaa Oromoo kanaatti yogguu dhufte gammachuu akkamiitu sitti dhaga'ama? Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan jedhurraa waan taajjabde qabdaati. Waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeesaa fi hamaadha jedheetu hadheesseetu isinitti mul'isee isin amansiisuu yaala ture. Maal taajjabdee kan waraana bilisummaa Oromoo waan kaastu yoo jiraate? Uummanni Oromoo durumaanillee hin miidhama. Miidhamaa isaa kan addunyaa guutuutu beekechaa. Achi keessattis mirgi ijoollee keenya baay'ee gadhiibamaa jechaadha. Maaliif kabaja isin laatanuufi bakka isin beekanu jechaadha. Uummanni Oromoo kanatti sirna kanatti nuun dhufee galee jedhu baay'een gammadee tokko obboleessa koon argee obboleettii koon argee ayyoo koo duriin argee jechaadha. Anis kana booda kaayyoon kan koo ittiin qaxxala uummata Oromoo immoo kanaan duraan balleessee jiru dhiifama guddaan gaafadhee jira jechaadha akka gama kootiin. Ayyee galatoomi. Yeroo ammaa miseensi waraana sirnaa PP kun ganuudhaan yookaan gocha inni hojjechaa jiru kana balfuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti kan harka kennachaa jiran heddummachaa jiru. Sababiin isaa maal jettee yaaddaati? Hacuuccaan gama waraana sirna nama nyaataa kanaatiin isinirra gahaa ture ni jira laata? Yaa achi keessattis waa tokkotu jira jechaadha. Tokko uummanni Oromoo shaniidhaan walii galtummaa qaba kan jedhus jira yaada sana keessatti. Sana booda silkii harkaa fuudhuu hin deebisuu fi lammata immoo yoonni surrii gaarii kaawwatee jedhee hidhannoo biraa qabee surree illee irraa baafata hin gubu. Ijoolleen kan keenya warri achi keessa jiru gubaa baay'ee qabu. Gin oduun nuti achitti dhagaa ture dhugaadha miti soba jechaadha. Gin erga dhufeen ija kootiin ilaalee jedhe gowwummaa kiyya nama kan keessa na tursiise malee utuun akkanatti ta'u baree guyyaa tokko keessa mul'ate haasa'ee jechaadha. Ayyeen murni sirna nama nyaataa kun gara waraana bilisummaa Oromootti yeroo isin bobbaasu dirqama maal jedhee isin bobbaasa? Akka isin maal gootaniif isin ajaja? Amma inni namichi kan isaan barsiifata ilmaan Oromooti jechaadha kan gubataa jirtu. Kan baay'inaan gubataa jirtu ilmaan Oromoodha. Inni achi taa'ee abbaa sirnaati waan ta'eef achirra taa'ee tuulameeta. Kan fiiddee asiif achi gubattee jettu ilmaan Oromoodha. Haa ta'u malee maal jedhu ጊዜ sana bakka laabii yaasabaachu ወይ laabii መሆን የፈለጋችሁ bahaa jedhaan ijoolleedha. Maal barri 20 30 siilaan jedhanii ijoollee gowwoomsu. Maatiin isaa hiyyeessa kan ta'anii bakka yookaan barumsa baratanii fixanii kan qabxiidhaan yookaan humna barachuu dhabanii kan kufan jiru sana keessa bakka simmeetiidhaan kaanii gara makalaakiyaa kanatti galan ibiddatti galfachaa. Ayyee murni sirna bilchiginnaa kuni teessuma aangoof jecha uummata Oromoo hedduu hiraarsaa jiru kun uummata Oromoo kana bakka ni bu'a jettaate? Mbo eenyullee Oromoodhaallee akkuma dur miidhame kana booda uummanni Oromoo kabaja guddaa argate warra achi keessa jiranullee abbaasne uummata keenya nuuma kabachiifata malee Ormi biyya alaarraa dhufe nu kabaju. Ijoollee keenyaan uummata bakka laata malee bakka biraarraa dhufe bootaan ollaatu. Kanaaf qabsoon keenya itti fufa bilisummaan ammas kan uummata Oromoo haa ta'u. Ayyeen uummata Oromoo hiraarfamaa jiru kana rakkina inni namarra keessa jiru kana keessa maaltu baasa maaltus falataa jettee yaaddaati? Uummata Oromoo kana amma kan rakkina keenya keessaa isa baasuu danda'u ani si yaada ati na yaada yoo ta'e akka walii yaadutti atis gama keetiin faltaan gama kootiin
nan fala warra rakkatee jiru kana hamma kana keessaa baasuu dandeenya jechuudha. Isa achirra jirullee deebisnee sirnatti sirna addaati waan ta'eef kottu gadaa Oromootiin bule sirna bilisummaa Oromootiin walii galii jaraa wajjin jiraadhu bilisa ta'ee jiraadhu jedheen asbaata. Ayyeen miseensa makalaakiyaa hafanii jiraniif maal dhaamta? Ayyo buleewwan kan keenya kan warra amma deemanii jiran anillee keessaa iyyuu beera akka gama kootiitti danda'anii keessaa bahanii haadha ofii abbaa ofii kaddamanii biyyoo fi biyyi keenya barsiisanii baratanii keessa bilisa ta'anii akka isaan jiraatan barsiifachuu barbaada. Ayyeen miseensa humna makalaakiyaa mooraa diinaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka laadhattee karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee dhaggeeffattoota keenyaaf waan nu qooddeef fayyaa ta'i galatoomi siin jenna. Ulfaadhaa jiraadhaa maataa. Ayyee maqaa keetii fi gahee hojii kee akkasumallee sirraa akka baate dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Ani maqaan kiyya Hussein Bulbuliin jedhama. Gaheen hojii kiyya makalaakiyaa ture. Bakki ani irraa ba'ee naannoo Amaaraa lola keessa ture achi ba'ee gara Wallaggaatti as seene. Wallaggaan magaalaa Muggii jedhamtu aanaa Anfiloo katamaa keessa ture. Achi ba'ee gara waraana bilisummaa Oromoo kanatti qalaqalan. Ayyeen miseensa waraana sirna PP kan turte Hussein galatoomii mee gara waraana sirna nama nyaataa kanaa jalqaba akkamiin deemuu dandeesse ati? Jalqaba naannoo mana keenya mana keessa taa'ee jiru achi dirqamaan poolisiidhaan qabamee gara mana hidhaatti deemee achirraa fuudhamee masalxanyaa deeme. Achirraa akka salaxaneen bultii 45 bicha salaxanee achirraa fuudhamee waraana darbame achi lola seenee lolaa ture achirraa. Ayyee ammoo akkamiin asitti kan itti argamtu waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kan argamtu mee akkamiin bahuu dandeesse? Ani akkitti bahuu danda'e dubbiin kun naaf hin galle. Jalqabaa'uu dirqamaan akki deeme natti dhaga'ama. Kanaafuu dubbiin isaanii kunis naafis hin galle. Kanaaf natti dhaga'ama. Kanaaf keessaa dhiisee bahe. Ayyee mooraa sirna nama nyaataa PP kanaa gantee bahuu keetiif mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee waraana bilisummaa Oromoo irraa maal taajjabdee jirta yookaan kan waraanni mootummaa sirna nama nyaataa kanaa jedhu irraa maal taajjabde? Akka bahee dhufeen simacha guddaa naa godhaa turani. Na dhungachaa maal jedhaa na nyaa'u baasaa maal maraa na golchaa turani. Akka malee dasna jedhee gammadee jira. Ayyeen gocha dogoggoraa uummata Oromoo irratti hojjechaa turtaniif mee maal jetta? Mee uummata Oromoo waa jettu qabdaa? Uummata Oromoo keenyaatiin dhaamsa guddaa waan jedhuun dhiifama guddaa akka isaan naa godhan dhiifama isaan gaafachuu barbaada. Ayyee uummanni Oromoo illee garaanii bal'ataa akka dhiifama siif godhu guddaan amanaa. Yeroo ammaa waraanni sirna nama nyaataa PP kanaa ganuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti kan harka kennachaa jiran heddummachaa jiru. Sababiin isaa maali? Achi keessatti isin addatti hacuuccaan isin irra ga'u ni jira laata? Hin jira hacuuccaan dhiittaan hin jira. Akkuma duriiti sirni qayyaramellee hin jiru. Kama durii saniin hagammaatti buluu jirra. Kanaafuu ijoolleen keenya achi keessa jiran akka achi keessaa baanu dhaamsa isaanii dabarsuu barbaada. Ayyeen gara waraana bilisummaa Oromootti yeroo isin bobbaasu mootummichi maal jedhee isin bobbaasa? Abaawoon sirna ajjeesaa qabattee nama ajjeesaa jirti. Kanaafuu barbaadaatii harkaan qabaa fidaan jedhaan bobbaasa. Ayyee murni bilchiginnaa teessumaa isaaf jecha uummata Oromoo gidirsaa jiru kun mee uummata Oromoo bakka ni bu'a jettee yaaddaati? Hin bu'u bakka. Uummati Oromoo yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa jira. Uummata Oromoo rakkoo hamaa kana keessaa immoo maaltu baasa jettee yaadda? Uummata keenya kana rakkoo kana keessaa akka baasu dargaggoon keenyan jira. Qabsaa'oti keenyan jira isaan baasuu danda'an malee akka amma isaan deeman kanaan bahuu hin danda'u uummata keenya. Ayyee miseensa humna makalaakiyaas ta'ee mana mootummaa keessa kan hojjechaa jiraniif dhaamsa kan qabdu yoo ta'e gamanumaanis yafeera. Ijoollee hiriyoota kootii ka Oromoo kan ta'an maraafuu dhaamsa akka isaan achi keessaa bahanuuf akka malee jiran saniif akka isaan achi keessaa bahanuuf dhaamsa isaanii dabarsuu barbaada.
Ayyeen miseensa mooraa sirna bilchiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka kee kan kennatte yaada kee dhaggeeffattoota keenyaaf karaa irraata biyyoolessa Oromiyaa argamtee waan nu qooddeef guddaa galatoomii fayyaa ta'i. Galatooma fayyaa taasisa.